guyyaarraa barnoota keenya barumsa ibsa macaafa qulqulluu kutaa 70ffaasaa waliin itti fufnee jirra. Hojii ergamootaati kan nuti wal wajjiniin barannu. Hojii ergamootaa walii wajjiniin barannaa jechuudha. Macaafni hojii ergamootaa kan barreesse Luqaas abbaa wangeela Luqaas. Barritti macaafni kun barraa'e dhaloota Kiristoosiin booddee naannoo bara 63dha. Kan barreeffameef immoo macaafni kun eenyuuf gaafa jennu Tewofiloosiif. Tajaajilli ergamootaa seenaadhaaf akka raawwatamuudhaaf. Tajaajilli ergamootaa seenaadhaaf akka raawwatamuudhaaf macaafa kanas immoo barreessan jechuudha. Kanaafiyyuu macaafa kanas immoo olitti akkuma ilaalle abbaa wangeela Luqaastu barreesse. Barri inni itti barreesse naannoo bara 63 dhaloota Kiristoosiin booddeetti yoo ta'e iyyuu kan inni barreessee fi eenyuufi gaafa jennu Tewofiloosiif. Macaafa kana kan inni barreesse Tewofiloosiif. Itti aansuudhaan immoo amantoota hundumaa baay'ifamee akka raabsamuuf ta'e. Itti aansuudhaan immoo amantoota hundumaaf baay'ifamee macaafni kun akka raabsamu ta'e. Anaan na qaqqabee siinsi qaqqabee jechuudha macaafni qulqulluun kun. Yommuu macaafa kana barreesse Phaawulos irratti isa gargaareera. Barreeffama macaafa kana irratti Phaawulos gargaaruudhaaf miinaa guddaa taphateera iddoo kanatti. Kana jechuun waan inni barreessaa ture qaqqajeelchaa fi tureera yookaan seenaa jirus itti himaa tureera Phaawulos yeroo sana jechuudha. Kan biroon immoo yommuu bartuu ergamootaa fi gargaartuu Phaawulos turetti waan arge hundumaa barreesseera Luqaas. Egaa hamma hidhamuu Phaawulos isa jalqabaa isa inni Roomaatti hidhameetti amanamummaa guutuudhaan kutatee Phaawulosii wajjin nama adeemaa ture akka ta'e macaafni qulqulluun iyyuu in dubbata Luqaas. Phaawulos akka Luqaas bartuu isaa ta'e waldaa kiristiyaanaa Qolosaayisitti barreesseera. Phaawulos kuni akka Luqaas bartuu isaa ta'eetti Phaawulos kun eessatti barreesseera? Qolosaayisitti barreesseera. Waldaa kiristiyaanaa Qolosaayisiif yommuu barreesse akka waan Luqaas bartuu Phaawulos ta'eettidha. Phaawulos kan inni barreesse. Qolosaayis boqonnaa 4 lakkoofsa 14 dhaqxanii gaafa laaltan argachuu dandeessu. Ammas gara Ximootiyoositti yommuu barreesse Luqaas qofaatu na wajjin jira jedhee barreesse. Egaa iddoo kanatti gaafa laallu jarreen iddoo kanatti nuti arginu Phaawulosii fi Luqaas. Luqaas gaafa laallu seenaa Luqaas kana gaafa laallu wangeela Luqaas irratti ilaallee turre. Kitaaba qulqulluu keessaa yeroo qorannu maqaa kanaan kan waamamee fi barreessaa kitaabaa kan ta'e kakuu haaraa keessaa akka jiru. Innis eenyudha? Luqaas. Eessatti immoo argama gaafa jennu wangeela Luqaasiif hojii ergamootaa keessatti barreessaa macaafa kana akka inni ta'e argina jechuudha. Barreessaa macaafa kana akka inni ta'e argina jechuudha. Waa'ee Luqaas kana gaafa laallu hojii ogeessa fayyaati kan inni hojjetu. Ogeessa fayyaati kan inni hojjetu. Jalqabatti ogeessa fayyaa ta'uu isaa yaada gooftaa akka turedha. Ogeessa fayyaa ta'uun isaa Luqaas yaada Waaqayyoo akka turedha. Waa'ee abbaa fi haadha inni irraa dhalatee ilaalchisee wanti kaa'ame hin jiru yoo ta'e iyyuu garuu nama Samaariyaa lammummaa biyyichaa qabu ta'uun isaa qabatamaadha. Abbaan isaa baluudha, haati isaa baluudha kan jedhamu hin caafamne. Garuu nama biyya Sooriyaa lammummaa biyyichaa nama qabudha jechuudha. Nama biyya Sooriyaati.
Yaadonni tokko tokko immoo jijjiiramuu ergamaa kana irraa ka'uudhaani maal jedhu Yihuudii ta'innaa laataa jedhanii yaadu. Garuu akkaataan jireenya isaa jireenya Ibroota caalmaatti kan warra Giriikii waan fakkaatuudhaa fi warra Yihuudota hin ta'in yookaan Jentaayil kan jennu sanii keessaa akka dhufe yookaan achi keessaa dhufuun isaa hin oolu jedhanii kan yaadanis jiru. Achi keessaati kan inni dhufee jedhanii kan yaadan jiru. Ergamaan qulqulluun kun egaa guutummaa ergamootaa fi tajaajiltoota bara sanaa keessaa kan haadha mana hin fuudhiin isa qofaa akka ta'e macaafni hin dubbata. Kitaabni seenaa hin dubbata jechuudha. Kan hin fuudhiin akka ta'e. Lukaas bakka Xeephees jedhamu gara Anxookiyaa erga dhufee naannoo bara 38 dhaloota Kiristoosiin booddeetti lallaba Phaawulos lallabaa ture dhaga'eetii dhaggeeffatees immoo maal ta'e gooftaatti amanuu danda'eedha. Kan inni gooftaatti amanuu danda'e Luqaas mataansaa lallaba Phaawulos lallabu dhaga'ee dhaggeeffateeti. Ilaalaa dhaga'uudhaa fi dhaggeeffachuun hin barbaachisa jechuudha. Dhaga'uudhaa fi dhaggeeffachuun hin barbaachisa jechuudha. Lallaba eenyu lallabe dhaga'eeti lallaba Phaawulos lallabe dhaga'eeti eenyu Luqaas gooftaatti amanuu danda'e jechuudha. Kana booda bartuu yookaan ergamoota Phexros ta'eedha. Phexrosiifis akka waan ergamaa ta'eettidha kan inni dubbatu. Tewofilos kan nuti jennu kun immoo barreessaa macaafni kun kan inni barreeffamee fi Teewofilosiifidha jenneerra. Luqaas kan inni barreesse hojii ergamootaa kana yaa ulfaataa Tewofilos jedhee jalqaba waan ta'eedhaaf Teewofilosiif barreessee jenneerra. Jechi Tewofilos jedhu kuni jecha warra Giriikii irraa kan fudhatame yoo ta'u hiikni maqaa isaa michuu Waaqayyoo jechuutti kan hiikamu ta'a. Tewofilos jechuun michuu Waaqayyoo jechuutti kan hiikamu ta'a. Egaa Tewofilos jechuun michuu Waaqayyoo jechuudha jechuudha karaa kan biraa. Michuu Waaqayyoo jechuudha. Luqaas wangeela isaa keessatti wangeela Luqaasii fi hojii ergamootaa sana keessatti namicha kanaan yaa ulfaataa Tewofilos jedheeti macaafa isaa barreesseera. Waa'ee Tewofilos kana achi keessatti argina jechuudha. Bara sana keessaa namni kun abbaa qabeenyaa nama Yesuus Kiristoosiinis amanee itti jiraataa turedha. Wangeela Luqaas boqonnaa tokko tokkoof hojii ergamoota boqonnaa tokko tokko irratti argitanii ilaaluu dandeessu. Abbaa qabeenyaa beekamaadha Tewofilos. Abbaa qabeenyaa beekamaa ta'e otoo jiru nama immoo biyyicha keessatti Kiristoos Yesuusitti amanee fayyisaa lubbuu isaatii godhatee nama Waaqayyoof jiraatudha. Tewofilos kun. Tewofilos kun. Egaa ammas gara Ximotewositti yommuu barreesse Luqaas qofaatu na wajjin jira jedhee barreesseera. Ximotewos lammaffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 11 irratti dhaqnee gaafa dubbifannu Phaawulos yeroo macaafa kana barreesse Luqaas qofaatu na wajjin jira jedhee barreesse. Luqaas qofaatu na wajjin jira jedhee gaafa barreessu Luqaas akka bartuu isaa ta'eettidha jechuudha kan inni haasa'aa jiru. Luqaas akka bartuu isaa ta'eetti yookaan akka bartuu Phaawulos ta'eettidha jechuudha kan inni iddoo kanatti irra deddeebi'ee haasa'aa yookaan dubbachaa jiru jechuudha. Kanaafu Luqaas hidhata Phaawulosii wajjin adeemaa yommuu jennu yommuu inni karaa adeemu qofa otoo hin ta'in yommuu inni Roomaatti hidhamaa tures isa wajjin nama turedha. Rakkina yookaan gidiraa yookaan hidhamuu dhiphina Phaawulos irra tureef keessaa hirmaachaa kan ture Luqaas. Luqaas kuni yommuu Phaawulos irratti hidhaan murtaa'ee wajjiniin nama mana hidhaa gale. Phaawulos duukaa adeemaa ture yoo jennu Luqaas kuni Phaawulos duukaa miilumaan adeemaa ture tuun taane gidiraa Phaawulos irra ga'ullee hirmaachaa ture jechuudha. Gidiraan Phaawulos irra ga'u lolli Phaawulos irra ga'u hunduma isaa keessaayyuu hirmaattuu ta'eera jechuudha. Namni kun kanaaf iyyuu yeroo lama fuula mooticha Neeroo dura Phaawulosii wajjin nama dhaabbatedha.
kissiidhaaf yookaanis immoo himatame mooticha Neeroo jedhamu fuula duratti yeroo lama Phaawulosii wajjiniin kan dhaabbate eenyudha? Luqaas. Egaa Luqaas kuni nama maqaa qabu qofa otoo hin taane nama seenaa qabudha. Hundumti isaanii iyyuu macaafa qulqulluu keessatti kan caafamanii dhaloota seenaa qabanidha. Kan maqaa qaban qofaa miti. Amma fakkeenyaaf macaafa qulqulluu keessatti maqaan qabuu jennee ilaaluu dandeenya. Seera uumamaa keessatti xaxxanii waa'ee Matusaalaa gaafa laaltanii Matusaalaan umuriin inni jiraate waggaa 969. Umuriin inni jiraate qofaadha malee macaafni qulqulluun galmeessee kan jiru waa'ee Matusaalaa kun kanadha sun sanadha wanti jedhamu hin jiru. Abbaa irraa dhalate umurii isaa isa kana qofaadha kan nuti arginu. Malee Matusaalaan seenaa kana galmeesse, kana hojjete, kana dalage, kana tajaajile, kana barsiise, akkas godhe wanti jedhamu macaafa qulqulluu irratti hin katabamne. Waa'ee Matusaalaa seenaa Matusaalaa kan ibsu hin caafamne, garuu umuriin isaa caafameera, sirriidha. Seenaan isaa hin caafamne ta'uu danda'a. Garuu waggaa 969 jiraate jedhee achirratti iyyuu katabamuun isaa seenaadha. Maaliif macaafa qulqulluu qabatee jira waan ta'eef? Seenaadha. Kanaaf Phaawulos mooticha Neeroo fuulduratti Phaawulos yommuu dabarfamee kenname achi fuula dura dhaabbatee yommuu itti gaafatamaa turetti Luqaas illee isa wajjin akka ture in dubbata. Akka macaafni qulqulluun yookaan macaafonni adda addaa jedhanitti macaafota garagaraatu jiru. Macaafonni garagaraa jiru. Live application kan jedhamu jira, NIV kan jedhamu jira. Macaafota garagaraatu jiru. Isaan kun akka jedhanitti akkana jedhu isaan. Kaayyoon macaafa kana yookaanis immoo kaayyoon dubbii kana tokko tajaajilli ergamootaa fi wantootni barreeffaman sun seenaadhaaf akka ta'aniidhaaf. Dhageessanii tajaajilli ergamootaa fi wantoonni barreeffaman sun seenaadhaaf akka ta'aniidhaaf. Hojiin ergamootaa macaafa seenaati jechuudha. Macaafa seenaati jechuudha. Lammaffaan waldoonni kiristiyaanaa dhiyeenyatti hundeeffaman warra hin amaniin wajjin akkaataa jireenya isaaniitiin wal makanii booddee akka hin deebine seera Yihuudootaatiinis ta'e gufatanii akka hin amantii isaanii hin buufneefidha. Waldootiin kiristiyaanaa biyyoota ollaa sana jiranii Yihuudoota keessa kan jiran baay'een isaanii jiru waan ta'eedhaaf isaan kun immoo warra hin amaniin wajjin wal makanii waan jiraataniidhaaf warroonni hin amaniin kun immoo seera mataa isaanii danda'e qabu. Seera sanaan immoo akka hin kufne kufanii immoo gooftaa kanarraa amantii isaaniirraa akka hin kaanne akka hin jallanneedhaaf maal gochuudhaaf jedha macaafni kun kan inni barraa'eef of eeggannoo akka isaan godhaniidhaaf. Of eeggannoo akka isaan godhaniidhaaf, akka isaan hin gufanneedhaaf, akka isaan amantii isaanii kana hin buufneedhaaf. Warri reeffaman amantiitti kichuu kan ta'an waan jiraniidhaaf waldoonni kiristiyaanaa dhiyootti hundeeffamanii warra hin amaniin wajjin akkaataa jireenya isaaniitiin wal makanii booddee akka hin deebineef seera Yihuudootaatiinis gufatanii akka amantii isaanii hin buufneedhaaf macaafni kun barraa'e. Maaltu hojiin ergamoota? Sadaffaan qajeelfama kennuudhaaf barraa'e macaafni. Qajeelfama kennuudhaaf barraa'e. Hojiin ergamoota keessumaa macaafa kakuu haaraa macaafa seenaati kan jennu macaafa hojii ergamootaati. Macaafni qulqulluun bakka gurguddoo lamatti qoodama. Irran deebi'a. Guutummaan macaafa qulqulluu macaafa 66. Macaafni 66 kun bakka gurguddoo lamatti qoodama. Tokko kakuu haaraadha, lammaffaan kakuu moofaadha. Waan ammas hin barsiisaa kana jiru keessa hin jiru garuu qabadhaa isin fayyada waan ta'eedhaaf. Kakuu haaraani bakka gurguddoo kakuu moofaan bakka gurguddoo afuritti qoodama. Innis maa inni tokko macaafa seeraati.
Macaafni seeraa eessaa kaasee amma eessaatti seera uumamaatii kaasee amma seera keessa deebiittidha. Lammaffaan macaafa seenaati. Macaafni seenaa macaafa Iyyaasuurraa kaasee hamma Asteeritti kan jiru. Sadaffaani macaafa walalooti. Isaan kun immoo Iyyoobiidhaa kaasee hamma Lamentation faaruu Ermiyaasitti. Faaruu Ermiyaasiin dabalatee achi keessaa selektii godhe jechuudha. Faaruu Ermiyaas, Isaayyaas, Ermiyaas, Isqeel otoo hin dabalatiin faaruu Ermiyaas qofa achi keessaa fudhate. Faaruudha waan ta'eedhaaf walaloodha. Arfaffaadhaaf inni dhumaa macaafa raajotaati. Macaafni raajotaa Isaayyaasii kaasee hanga Miilkiyaasitti kan jiru macaafa raajotaati. Kun kakuu moofaadha. Kabiraan yoo barreeffama barbaaddan barreeffamaan gadi isinii lakkisuu nan danda'a. Namoonni barbaaddan na gaafadha. Barreessee gadi isinii lakkisuu nan danda'a. Qoqqoodee jechuudha. Qoqqoodeen isinii gadhiisa. Inni lammaffaan immoo kakuu haaraadhaa jenneerra. Kakuu haaraan bakka gurguddoo afuritti qoodama innis. Utuu gara kakuu haaraatti hin darbiini kakuu moofaa keessatti arfaffaan maalidha jenneerra? Macaafa raajotaati jenneerra. Macaafni raajotaa kan nuti jennu bakka gurguddoo lamatti qoodamu. Macaafa raajotatti xiqqoodhaa fi raajota gurguddoo jedhamanii beekamu. Macaafni raajonni gurguddooni eessaan ga'eessaatti Isaayyaasii kaasee Lamentation otoo hin dabalatiin yookaan faaruu Ermiyaasin otoo hin dabalatiin. Faaruu Ermiyaasin otoo hin dabalatiin. Isaayyaasii kaasee hanga Daani'elitti kan jiru macaafa raajota gurguddoo jedhamu. Daani'elitti aanee kan jiru irraa kaasee hanga Miilkiyaasitti kan jiru macaafa raajota xixiqqoo jedhamu. Raajota gurguddoo raajota xixiqqoo maaliif jedhaman kan jedhu immoo yeroo darbe ilaallee jirra. Kakuu haaraan bakka gurguddoo lamatti qoodama bakka gurguddoo afuritti qoodamaa jenneerra. Innis macaafa meeqadha? Macaafa 27dha. Kakuu moofaan macaafa 39, kakuu haaraan macaafa 27. Laalaa. Kakuu moofaan macaafa meeqa? 39. Kakuu haaraanoo macaafa 27. Kakuu haaraan bakka gurguddoo meeqatti qoodama jenneerra? Afuritti qoodamaa jenneerra. Sorry. Bakka gurguddoo afuritti qoodamu keessaa tokkoffaan wangeelota. Wangeelota gaafa jennu Maatiyos, Maarqos, Luqaas, Yohannis isaan kun arfan isaanii wangeelota jedhamu. Wangeelota jedhamu. Afur isaan. Lammaffaan immoo seenaadha. Macaafa seenaati. Macaafni seenaa eenyudha gaafa jennu hojii ergamoota isaan ilaalaa jirru kanadha. Macaafni seenaa inni nuti amma ilaalaa jirru kuni hojii ergamootaati jechuudha. Sadaffaan ergaawwanidha. Ergaawwan gaafa jennu ergaawwan jechuun Phaawulos barreesseera, Tiitoon barreesseera, Phexros barreesseera, Yaaqoob barreesseera, Yohannis barreesseera. Isaan kun ergaawwan jedhamu. Isaanumtiyyuu bakka gurguddoo lamatti qoodamu. Ergaawwan walii galaa fi ergaawwan Phaawulos barreesse jedhamanii qoba qobaatti qoodamu. Ergaawwan Phaawulos barreesse ergaa 13dha. Yookaan 14ffaa ergaa Ibrootaatiin macaafa gara warra Ibrootaatiin hin shakkama. Kana achi hundumtiyyuu mataa mataatti isa duraa isa lammaffaa isa sadaffaa jedhanii akkaataa akkasiin barreessani. Kanaaf kakuu haaraa keessatti ergaawwan kan jennu ergaa Phaawulos barreesse, kan Tiitoo barreesse, kan Ximiitos kan inni Phexros kan inni barreesse, Yaaqoob kan inni barreesse, Yohannis kan inni barreesse. Isaan kana wajjin dabalatee ergaawwan jedhamu. Inni arfaffaanii fi inni dhumaa kakuu haaraan bakka gurguddoo afuritti qoodaman irraa inni arfaffaan macaafa raajiiti. Macaafni raajii mul'ata Yohannisidha. Mul'anni Yohannis umarratti argama. Seerri uumamaa baniinsa yookaanis immoo jalqaba macaafa qulqulluu yoo ta'e mul'anni Yohannis xumura macaafa qulqulluuti. Xumura macaafa qulqulluuti. Kanaaf qajeelfama kennuudhaaf macaafni kun kan inni barraa'e.